Gaafan an ijoolleedha waan qabsoo Oromoo fi waan Oromummaa tanaa fi keessan immoo dhaaba Oromoo hangafa waan adda bilisummaa gaafa dura baran sirba ABO jedhu tokko jira. Sirba sana gartee ati qawwee fannifattee waraanni immoo naannoo san jira. Mee sirba san irraa eenyuutu si barreessee fi eessatti immoo akka waraabame sirbi kuni namni na barreesse Abdii Mahamadi Abdii qopheedha jechaadha rabbi raamtaa godhuuf dadaretti na barreeffame dadar jirra yeroo san walaloon Abdii iyyatalammoo anaat dalagate bakkitti waraabe immoo baddannoodha gabrummaa fi miidhaa jaarraa tokkoof ture hiddaan foon qolichite darbuuf gaamaa qeleef qabsoon si biqilee dhiiga goototaatiin lalisee si tolee durkan Oromoota foon qolichaa gabrummaa kulkataa Oromiyaa Tumurade mama ibza khara wala bumaduga mulisa bilisumaka kalacha Oromota sikofa wala bumati yatina daga ABO azala falmata babo ya faji falmata babo fabo ibza khara wala bumaduga mulisa bilisumaka kalacha Oromota sikofa wala bumati yatina daga hoggana Oromo miju kabsaota bifle bilisumma dure murti guuta dhaba kho wala ba kan kamne diddiba kara kan ke kofa kan kamne daddaba fajji ke jalatti hirirran hundi wala bumma keenyaaf si qofaannu abdii ibsa khara wala bumma dhuga mul'isa bilisummaaka kalacha Oromoota si qofa wala bummaati tinna dhaqaa kanaaf yeroo sanii wallisaan Oromootis ummanni Oromootis dubartiinis shamarranis dargaggoonis akkuma jirutti bara itti qabsoo kana dhagahee nama mudhisaa jabeeffatee ka'ee tokko jechaadha. Ati bara sanirraa kaasee amma ammaatti rabbi galanni haa ga'u
waan wasan duukaan jira jechuun danda'a akkasi. Gaariidha. Akkam mareefu naantetti kaasettii 11 baafte san kaasettii 11 kana 10 yoo barreesse baay'ifne sirba gara 100 olii qabdaa jechuudha. San keessa kaan caala jaallattu jira. Egaa akkuma siin jedhee shimbira ayyaantu tanaa saalaaniin jaalladha. Ani walleetii hedduun jaalladha. Maaliif namni waa naa barreessu namni waa walleetii tana waa naa barreessu ani nama cimaan argadhe. Ani yatalaan dalaga inni barreessa tan inni barreesse ani fuudheen walleetti jijjiiraa jechuudha. Sheekni kiyya abdii qopheetti rabbi naaf godhuu fi abdii waliin eegaa wal bare kana eegammoo barinis bara qabsoo tahee as bahe kana geerarsaan jaalladha jechuudha. Baay'inaan geerarsa Oromoon geerarsi aadaa Oromoo keessaa bakka olaanaa qaba. Guddoo Oromoo irraa akka dhageenyutti geerarsi ati waan takkatti nama kakaasuudhaaf waan jedhamutu jira. Ooyiruu qotaadha guuza ooyiruudha waan je'ee wal hamilee walii kennuutu jira. Harree illee guusa fara karaa heddummeessitee ooftu waan itti harroonni kun ijanii hamileedhaan dafanii alaasi galchan waan itti jettuu jira. Horii hogguu obaa ooftu akkaataa isaan obaa kanaaf gammadan waan jettee itti hara bishaanii kana guusituu jira. Horiin itti gammadee eegee ol dhaabee kana fiigu hara bishaanii. Hoo itti galayaaftu horii aduun dhiitee galayaana jettee waan sii fi tiksitee looniitii fi horii walirraa beekaniitu jira. Si galaa? Kanaaf geerarsi bakka olaanaa qaba. Oromoon bara dur bara barri tures ni geerara Oromoon akkaan dhageetti. Bara immoo abaar dhufe bara beelaatis akkaataa haala sanirraa jechuudha. Bara lolaatis ni geerara. Gaarii geerarsaa kagootaallee jira. Namni gaafa keessa isaatti waa jiran karaa san akka ibsatu reefu naaf himtee jirta. San keessaa meeqa irraa hedduu jaallattu yoo gabaabsitee hundallee nu geeraruu baatte. Geerari jettu kamiin himma goodarraa gochaan kuusaddeen qabuu seenaa gootummaa addaara. Hawwiin koo immoo guddaadha tattaaffiin koo fuuldura gootota hangafanaan dura gochaan lafuu faanarraa. Bagaan qaba geeraruus heera kamtu na dhoyraa. Dhiiga kan koonna dhiiga lafee tootiin na lafa. Foon isaanii na ragaa hawwiin koo qaata sokkee irraa hafuun naafafa. Geeraree baallee kaayyadduus xiqqollee ittiin qaanfadhu. Abaabootu na goota abboo kiyyaa durgata. Bikka isaanii nan kaddu faraqaatoo falmataa. Onnee isaaniitiin daalee caayaa isaaniitiin oolee faraqaatoon fafeessu eeboof wanta abboolee kakaa keessaa googee luynoomatti daboolee. Yaani madda gootummaa abaabuurraa na as burqa. Abaaboowwan kan koo abboolee gootota habalee hamooqaa. Guyyaa kan koonee hamuu tureessuu isaan maqaa. Na lubbuuf miilaan deemu waatti lakkisu quuqaa. Aloola nyaaphaa bahee diddibboo waraanaa eegaan gahe. Dhiiraan fuullee gattaa'ee eegaan dhukaasa toohe. Deekkee toorraa taraadee mirga koo qa'een gahe. Yoo sun guyyaan koo ta'ee nin geerara ol ka'ee. Geeraruun koo eeganoo oolle mirga himuun koo lole. Waa helli koo naa waa hallee qawween koo hafan mallee. Qawwee koo yaa qaawalee hantii sibiila leelee. Sibiila wacaafee dhawee liphisu haleelee. Siniin diina firraa hallee kokombolchee mirgaan galee. Yaa qawwee kiyya qawwee sibiila qaawa qal'a. Ligidaan gushiteeti afaaniin tufta oowwa.
Gubaalaa balee fee booda siitu arra dhoowwe mi'a tiruu koo ilma ayyoo caalchiseetiin siinaa yaa kawwee kiyya kawwee yaa waa hela koo waa halle siiniin dhawee haleelee geeydaraa baalliin galee silaa kophee silaan kufee kombolee garaa bineensaa galee siin lubbuu na eewalee irreen koo irraan galee geerarsa kun inni biraammoo wal gaafadhaa lammii koo deebisaa gaafii tana yoo biyyaatii badhaatuu tan jaraa caaltu jiituu oromiyaadha qabna humna namaatiis taanaan rabbiif galannaa gayuu akka biyyeetti qabna nama nuun deemuus hayyuu humaatamaani qabna biifilee darbateen dhabne kan lubbuuf hin eelanne leenca lammiif gaachanaa baroodaa meeqa qabna dhiira dhiigarra martee gumaa baasuuf gadooddu boorataa meeqa qabna hanqina maali qabna ibara dhufaa fi dabraa yartuudhaan ajjeefamna gaafii mirgaati gaafiin barattoonni gaafatu bilisummaadha gaafiin ijoolleen gaafachaa jirtu gaafiin ijoolleedha gaafii abbaan biyyaa gaafatu dimshaashumatti gaafiin birmadummaa biyyaatti dhiigaan maleen deebitu roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabteen hayaftu waan aadaarra tokko geerarsa aadaarraa tokko akkumaan olitti dubbadhe waan tokkotti nama hamilchiisuun waan ja'amu jira kuni waan aadaa keessaa waan tokko jechaadha lafa qotuudhaaf daboo yookaan jigii yookaan guuza yeroo ooyiruutti gadhiiftu akka inni machaa'ee ooyiruu tana har'uma sirraa dalagee fixu waan itti wal hamilchiisanii jira. Kumaan siin jedhe horii hoggaa lagatti yaaftu akkaataa isaan obaaf qophaa'an wayita galti keessa akka galaaf aduun dhiitee amma gala deemuu keenyaa bagana gaar oollee jedhanii horii hara galaa fuula deebisan beeladaallee namarraa beeka. Akkasii waan akkanaati caalatti waan geerarsa kanan jaaladha jechuudha. Geerarsa kana immoo anumatti tolammaas. Gaarii mee geerarsa Oromiyaa bareedduu goota Oromoo gootummaa kan durirraa as dhufe Oromoo hayyuu beekaa warra sirna gadaadhaa dimokiraasiin addunyaa kanarra babal'atee osoo biyyoonni irra guddatanii nutti kooluu galle tun iyyuu dimokiraasiin hin bulin dimokiraasiin bulaati ture maaluma taane. Waan tokko yaadachiifte amma guyyaa 8 eegaan dhufe an yaalamu guyyaa kana eegaan guyyaa 8 otoo konkolaataa wajjin deemnu maamma sheekaa waliin warri kun warra sadaqaa kadhatuun anjee nama adiidha xalaa wayii akkanatti ol qaba kaartoona wayii katabate warri kun abbaa biyya kanaati yan dur amma immoo hin jiranii yan kaachaa dhufan Oromoonis abbaa dimokiraasiiti laaqabadhu lalbii kana wanti walitti akkatti walitti na dhufteen siima galteen yookaan namni biyya kanatti imma as galaa jiru sooramaa osoo jiruuti abbaan biyyaa kanaa abbaan lafa tanaa inni dura kalee eega namaa lafti tun ta'an isaa har'aan akkuma beeyladaan tokko tokko waan tan addunyaarraa dhabamuu jiran jaldeessi gosa kanaa dhabamuu jiranii maal jedhan tokko Oromoonis kaleessa abbaa dimokiraasii ture ofii of bulchaa ture. Dimokiraasiin duratti achirraa as hammaarame sun asitti dagaagee guddate akka afaan Ingilizii bakka itti dhalaterraa bakka biraatti dhaqee maal ta'ee jettan kana akkasitti Oromoonis olaantummaa kaleessa qabu kabajaa kaleessa qabu san bifa amma agarru sanatti markaa kana ta'aa jirti natti fakkaata of markaa kan soloodhaa jechuudha.
Gaarii. Nama nuun geenyeen caphaa jira. Nama nuun geenye caphaa turreesi ammallee nama nuun geenyeetu nutti lollisaa jira. Gaarii. Gaafaati bara 1983 wallisuu eegalteerraa kaanee qabsoo fi dhiigaa qabsoo tanarratti dhangala'een har'a bakka hanga tokko wayyoofnee jirra. Ta durirra har'a wayyaadha. Kaleessi har'a kaleessa irraa har'i wayyaa akkuma jedhanitti mee artiin Oromoodhaa gaafsan akkuma reefuttu nu himtee uf duuba eeggachaadhaa eenyuun na laalaara jechaati wallisaatii turtanii har'a artiin Oromoo eessa ga'ee jira? Artiin Oromoo har'a bakka kaleessa nuti jedhu san akkuma sinyee boksii gitaarii tokkoon sirbaa turre. Har'a ammoo afaan Oromoodhaa hatta sirbaalleen jechuun sirbaan kaayamu dur achi deemii gattaa'ii na eegii biyya atiin jirree anin taa'uu beekii waan akkas jedhamu. Afaan Oromoo har'a afaan warra gabroonfataatii wajjin dorgommiirra jira. Muuziqaan Oromoo har'a yeroo ammaa muuziqaa warra habashotaatiin dorgommiirra jira jechaadha. Guddinni afaan Oromoodhaa ariifachaa jira. Walaloon dur ja'amuu fi walaloon amma ja'amuu argite barruun Oromoodhaa yeroo ammaan tanaa kana waa hedduu maddisiisaa jira. Waa hedduu. Amma waan tokko gaad ilaaltu fiilima jechuun doo'ii tokkotu jira ammaan tana. Oromoon ammaan tana yeroo sadarkaa amma jiru kanarraa if duuba deebi'uu hin danda'amu. Abbaan fedhi bakka amma gaheerra gahe kanarraa if duuba deebisuun tasanuma hin danda'amne beeku. Gara afaaniitiin gara waa falmachuutiinis aylii bareeti. Ijoolleen aylii qabdu hamma haati harkarratti hotteef liqimsiteeti haadha koo ani hin quufnee jetti jambeeta. Waatu na hafee uumachaa jira Oromoon. Kanaa saasii godhan mana abbaa gadaatii si ijaarree janiin tole kan biraan na hafee jechaatuma jira. Kabadhu laal. Kana sii goonee maal sii goonee haa ta'u ammas uumatu na hafee jechuudha. Dhawaatumaan qa'ee isaatti oliiqaa jira jechuudha. Kanaaf rabbi jabina nuuf haa kennu. Gaarii mee namoonni tokko akka jedhanitti wallee ammaa weellifamuu fi ka durii wal bira qabdee yoo laalte dhaamsisaa haga ka durii san keessa namaa gadi seenee kan qalbii namaa hawwatu miti. Tarii warra barreessitu akka warra duriitti gad buusee fageessee hin yaaduu dadhabellee warri jedhu jiru. Sanirra waan badee agartee wanti badee akkanatti fakkaatutti jecha tokko jira Oromoota kana keessa beekta. Wallisaa fi sheeknii waliin jaalatu jedha. Dubbiin akkana harkaan taane dura buuseen akkana sirriitu barbaada jechuun warri na dhageeffatu akka akkasitti hin laalle. Dhugaa jiru lafa kaa'uudhaaf immoo namni tokko waan tokko hoggaa hojjetu namaan mari'achuudha. Anamma akkaan siin jedhe kaasetta duraa anumaatu bobbocolatee jechuudha. Anumaatu uumama tokko godhe beeki. Hawwii muuziqaa irraa qabu irraa kan ka'eeti. Otoon sagaleetti qabu osoo dandeettii wallisuu qabuutiin ittuma dhiibadhee ol seene beektaa. Morma ol naqachuu naa ta'e sun. Sana booda nama narra jabaa argannaan immoo waan inni danda'u sanarratti isa ramadadheen ifii waan inni danda'u qabadhe. Inni naaf barreessa ani yadaluun dalaga. Yadaluun dalagu kana namaaniin mari'adha hiriyoota kootii wallisoota akka kiyyaa warra waliin jiru lakkii sun ta'abaluuf fakkaatii yadala kanarraa deebi'e karaa biraatiin deemin aan jaan yookaan tun bareedduudhaan aan jaan otumaan beekuutiin nama gaafadhaa beeku barbaade yoo dafee laaftutti naa dhufe yookaan yadala dalagu laaftutti yoo naa dhufe yookaan kanamaati yookaan kiyyuma kan dabre ta'a jechuudha. Yoo kan na rakkisu ta'e waan haaraan jaaru jiraan beekaa ittuma cinadheetti deema. Wallistoota ammaa yoo irraa dubbannu muuziqaan amma sadarkaa ajaa'ibaa dur baandii guutuu si duuba dhaabbata. Baandii guutuu jechuun saaksifoonni kophatti jira, liid gitaarii jira, bees gitaarii jira, saaksifoonaa jira, tiraampheetii jira, jaaz kunuu bakka meeqatti jira, waa hedduutu jira. Har'a faranjiin san hunda orgaana tokkorra deebisteeti namummaan tokko si dalagaa jechuudha. Garuu
raadiyoon keessaa namni haana dhagahu yoo kan jedhamu ta'e waa hedduu dubbata. Namni dandeettii qabu waan san amma aayidool waan nyaatu tokko jira waan amma zamana boodaa kana bahe sun waan bareedaadha. Namni dandeettii hin qabne gurra uummataatti gadi hin bahu jechuudha. Achirra qoramee miicamee namni yoo achi deebi'ee muuziqaa irra bobbahu amma mucaa tokko kan amma wallee abbitoo wallisuu tokko eenyu maqaan isaa mari'achuu qaba. Nugusuun amma guyyaa inni aayidoolitti ol bahee isa dubbisaa jiranii arganii Jibuutii jiraadhe. Nugusu Taamree kana. Amma wallee abbitoo kana akkasuma lafa kaa'ee dandeettii dhabu. Anuma sirbaalii birraan sirbee hin danda'u. Namni dandeettii akkasii qabaatu jedhaannaan namni waa barreessuu danda'u. Namni hundimmoo akkuma jirutti namni kaanis qalama fuudhaanis wahiin barreessaa afaan Oromoo yoo ta'u hawwiidhaan hin ta'u jechuuf hawwiin hin ta'u. Namni dandeettii qabu immoo namni ragaa bahuuf qaba. Anamma abdii qophee irra haasa'an jira. Abdii qophee kana immoo wallistoonni biraas akkasumatti irra haasa'aa jiran. Dandeettii isaati kun akkaataa inni waatti kaa'u. Kanaaf Nugusuu Taammireedhaa kan amma dhuguma dubbachuudhaaf abbitoo uumuma abbitoo akka waan kan abbitoo keessaa baasanii as keessaaf kaa'aniiti. Sigaram? Sidisaa birraa yaa ibsituu ka gujaa halkanii hin koriin kottu wal barraa du'i malee sindiis warraa. Sidisaa birraa yaa ibsituu ka gujaa halkanii hin koriin kottu wal barraa du'i malee sindiis warraa. Fageenyaan na dhoowwee malee si yaaduun dhiifne deessee koo maaliin maaltu ishii fageesse manaa ishee baasee miila fageeffachii. Si gorfatammoo ntalo sumaaf fedha keetii maal dhiiftee maal dhaamtee anaaf joora. Amma yeroo kana kaasu namni akkanaa yoo jiraate harki rukutamuu qaba. Inni biraa immoo as taa'ee mana sanirraa nama yaamuu hin dandeenye tokko niin sirba jee uummata duratti hoggaa gabba'u hin ta'u. Maaliif miliyoona meeqa qaba? Miliyoona qabnu himannu kana keessa nama meeqaatu jira sirbitu? Wallisaa ajaa'ibaa meeqa warra akka jaamboo kanaa jira ammoo. Warra akka jaamboo kanaa warra akka Haacaaluu kanaa jira. Jechuun akkuma dandeettii abbaatti abbaa ramanneeti abbaa yaamaa jirra amma. Ijoolleen ammaa immoo yoo demaa cindabaa maan yoo noo maraati cindabaa keenyaa miti kun shaggooyyee qabna ragada qabna dhiichisa qabna urruubsuu qabna. Keenyaa hunyaa dhabne keenyan dhiyaatu akkuma bilisummaan Oromoodhaa waa meeqa. Abashaan waa afaan keenyaas cunqursee aadaa keenyaas cunqursee maalii keenyaas qaqqabe irra ta'aa jiru kanatti afaan keenya hin dhiyaatu. Akkuma sila isiniin jedhe beeladaan raasuuf hin finne kannisan raasuuf hin finne bu'aa kanniif ni fidu. Sigalam yoo ni haasofne jenne waa hedduu jira. Wanni biyya keenyatti raasuuf hedduudha. Aadaa keessatti yoo as deebinee joogooti. Kanaaf otoo keenya kanaa hun baratiin yooyyoo dhayinee amma yooyyoo hofoo ofirratti cirree jilba ofirratti baqashinee turri. Maal goone yoo maal akkas dur goofareedha akkaan hin beekutti taaloo jedhama mataa ciratta bifa bareedaan ciratta. Amma immoo ijoolleen waan akkanaa jira jechuun kun booda nama harkisaa waan akkanaarraa yoonii fi islaa'eef qusatanii waan godhan tana yoo nama mari'atan hedduu namatti tola jechuuf hin siinye. Maaliif wanni kun waan keenyaa miti waan uummata keenyaati bar. Aadaan teenyaa miti takka diirii miti bar. Ta'a Maharoonii miti ta'a Umar Suleemaanii miti aadaan. Aadaan taalii birraatii miti. Aadaan ta'a Oromooti aadaa uummata kana eeguurra jira. Amma fakkeenyaaf waa gaarii na yaadachiiftee damee kiyya galatoom ilaal. Nama macheessitiis nama aarsitii jaltu tokko. Amma beeraawi tiyaatirii waan jedhanii jira biyya Itoophiyaa kana keessa yookaan agar fiqirii. Aadaa kana isinii fooyyeessinaa. Aaduma kana isinii fooyyeessina jedhanii maal godhan sitti fakkaata? Shaggooyyee sana. An shaggooyyee dura akkaan beekutti jilbiifanneeti bareechinee oollisan. Amma tana fidaram. Kana ta'e aadaan ammoo. Tokko huccuun aadaa Oromoodhaa yookaan daalgeedhaa yookaan adiidhaa shamizaa fi marxoodha filaadha akkasuma.
akkuma fedhanitti kun waa warri Habashaa godhu jechuudha. Kanarra lolachuu qaba artistoonni irra diduu qaba. Lakki oriijinaallee waan keenyaa kanaa miti manguddoo gaafachuudha. Nama san taatee mul'achuudha. Kadiir Sayid eenyu jettee sila ganama hoggaa haasawaa eegallu. Kadiir Sayid eenyummaan kiyya kan beekamuun immoo afaan sirbuun kanaan Oromoodha. Aadaan tun aadaa eenyu amma namuu bareeti tanamma namni hin beekne jiru Somaalee Faranjii Maalii tananii beekan bara. Itoophiyaa waan Itoophiyaati yan aadaa Itoophiyaati yan. Shaggooyyeen teenya bareedduun sana hoggaa dhufte hoo amma qaamar waan guddaa tokko dalagee beekan. Waan dhugaa sitti himan. Faranjii akkasitti shaggooyyee taphachiisuu danda'uun rabbumaa kenneef malee waa inni leenjiseetii miti. Gaalmee akkas goona. Akkuma tuubeet Oromoonis miilli isaas fagaate biyya asuyyuu dhufne biyya kanaa qabbanoofne. Ijoolleen Oromoos biyya adda addaatti gurguddachaatii jiran. Kanaaf akka aadaaf afaan isaanii hunda dagatanii hin ganne ka aadaatii fi ka baraneedha ka amma jiru ka isaan yeroo TV banan argan wal simsiisuudhaa fi maal gochuun nurra jira osoo aadaallee gadi hin dhiisin akka immoo warra aadaa san keessatti hin guddatin aadaa san hin beekne akka qalbii isaanii hawwatu ka baranaa ka ammaa kana wal fakkeessu irratti maal gochuu dandeenya jettee yaadda gara fuulduraatti. Amma irrumatti wal yaamuudha. Irra mari'achuudha. Waan gochuu deemnu tokko maal godhuuf deemna jarana waan kana godhuu deemna nama dandeettii waan kanaa qabu nu barbaadame iyyaafadhaa jedhan aboo abbaa abaluu waan akkanaa beekuun dhabu. Jaarsa bulee nama guddaadha. Hamma fedhe yoo ta'e namni aadaa fi wallaaluurra waan fiin irraafatu namni beekan. Kanaaf abaluu waan kana beekuun dhabu abbaan tananaaf beekaa jira helleemaa jira. Helleemaa tana bakka ta'anitti hellamaaye waan jedhe akkana waaf dura kaaniiti godhe akkasitti tapha beekan akkasitti ragalcha jechuudha. Dhiichisaa jira dhiichisa kan namni hundi hin dhiichisu. Dubbachuudhaaf ittiin wallisuudhaaf yeroo tokko dhiichisu ayyaaboo yaa'oo akkana mooraa jaalii jecha dhiichisan. Ayyaaboo geessee lolaa tokkos jedhama. Murtii guutuu kottu mirree danna baandachaaf na gurbee leenca horre. Aadaarraa tokko kun ammoo waan aadaati. Irra kanatti immoo nama walirra miidhagsuu danda'utu jira. Walirra kan irraa tolu. Kan akkasiin as baasanii wanni kun seenaadha. Galmee boruuti. Muuziyeemii boruutiif ol kaa'uu danda'udha. Malee kana maarri kana nu godha aadaa ta'e nuutu isinii tolcha. Kun hafuu qaba aadaa boodatti haftuu kana firraa isaanii waan tokko harka balleessan kana firraa ittisuu qaba namni tooftaadhaan osoo ittiin gaaga'amne karaa isaan ittiin beeyneen soota akka isaa ba'u qaba. Tasaa bareedduu san as fudhatee. Birraa fi wallistoota tokko akka jaallattu reefuu tuttee jirta. Sirba afaan Oromoodha kan kee hin ta'in kanaan kaan jaalfadha jechuu dandeessa? Yaaboo kanaan kaan caala waan nu qabu. Akkuma eedalli isaanitti toletti miizaan irra kaa'e. Madaala malee kanaan kaan caala abaluu kaan caala waan hin qabu. Abaluu walleen danda'u waan reefu siin jee yoo namni kun wallisaadha duraan jedhamu baatee guyyuma keessaa dhufee itti malafata amma si jee malee namni dhugumaan kun wallisaadha jiru wanni inni wallisu natti tola. Amma fakkeenyaaf dur utuu na sirban eegalin maal dhaga'utu yoo ta'a. Mbenu kaye mbenu kaye allatti ko jobira benu sifana anjira dadhabdulle tiraddu lafaniya kubaddu benu kaye kan koo jiruun dukkanaa kee gubamoo qabbana duuti dhuftuu sammana lagaatti kaa wal dhabna beenu kaayee beenu kaayee beenu
yaadaan namaa dhuunfa. Lafan iyyaadhaa ga'uudha amma maalirraa ayi nama amma dargaggoo jira maqaa siidhaan beeku yaa nama zamana boodaa kana amma ijoollee amma kana keessa amna baay'ee dheertuun maal akkam godha sitti fakkaata. Annishaa maqaasi wa amaara birraa qabu yaa booduu jechuun kanaasani waan jennu qabnu artistoonni Oromoodhaa akkamitti yeroo ammaa warra akka isaadhaaf wallisoo ta'e malee akka isaaf nama akka isaaf sirbu jira malee warri dhugaadhaan itti dhaga'amtee laalaan itti dhaga'amtee laalaa isa irraa waa jechaa jiru wahuma jechaa jirani Adamaru yeroo tokko waan naan jedhe beektaa Adamaru kadiisee kasaaraatti wallistoonni kun tiiru beektaa naan jedhe hin beekuun jedhe moo kasaara maal jira jedhe wallisaa uummataa wallisaa jira uummanni daansii malee waan nu jennu kana hin beeku. Barumani waan daansii malee waan nuti jennu kana hin beeku naan jedhu. Ali biraalleen dubbii tana dabalee dubbatee jira. Aabaa jaalallee dubbisee beektaa yoo irra. Ali jettee bara aabaa caalittee sirbite san amaarri akkamitti ni dhini jette. Amaarri maaliif dagaajaa waan hin jiru. Amaarri waan isaan nyaata wajjin nyaadheeti waan isaan dhugan wajjin dhugeetiin wajjin jiraadhee jedhe. Amaara miti Oromoon kanaan afaan isaa kanaan sirbu kun waa'ee anjuu kanaan beeku dhugaas. Dubbina akkas taate malee. Mee maaltu si mudate waan hin irraanfanne takkaa'uu nama kofalchiiftu takkaa'uu nama saalfachiiftu si yoo taate yaadannoo akkasii qabda. Gaaf tokkoon sirbaa dubraan dhorgan baadiyyaa gaafaan jiru shaggooyyee tanaan jaalala jeesitti meemire aboo ka'eetiin abeetotaan deema jee abeetotaa beekta iyyannaan galfadha jeen hara dhaqee bu takkaa san dura hara dhaqee hin beeku beeku raadiinoo hara kana keessa dhaqee yeroo tokko Abubakar Musaa kanaa jira du'e amma rabbiraan taa'u warra dubraa kanaan nu dhorkata. Abboo ka'eetuma garaa ibsa dhabe hin jiru sirbi maguddoo lafa jetti mee duraa jedhani wadareen dhagee adaree dhageetiin interviyuu ho'i tokko na gaafatanii baadiyyaadhaa dure beeka dhadhaan qaba maaliin qaba konkolaataa kana jetti namni narraa akkana jedha ani immoo anaaf na caalaa namni qulqullummaa eeggatu hin jiru baadiyyaa irraa hoggaan achi dhufu sirba tokko narraa waraabee sirbiin sirbuma aadaati deemoloo meemee toosiyeloo oigataa waan akkasinaa jira beekta waan kana raadiyoon irraa hogguun hara galaa deemu hara otalitti deebi'aa jiru otoobus keessaan taa'u jira waa'ee hawwanna gubbaa jira sirba san irra haye waan irraa waraabisan dhimma otoo ofu jiru ana siniin taa'u jira waa'in hanganama irraa waraabisan sirba baadiyyaa kan baadiyyaa san na gubbaarraa aboo irra dhaggeeffattoota keenya irra keessummaa aadaa qabnaa keessummaa keenyas Kadiir Sa'iidii mee walleessaa sana dhaggeeffannaa akka jee waa'in adda hodhasin ilaala waan waa'in keessan achiin na dhageessifedha wallahi ana waan jeen lafa ka'e ana wallahi ana otobus keessa ana kun hammeen boo kuni ana anjebo hum ana zini lucu kun ana hammeen lucu marata ana anjebo tak ya kun gofar ya dada kana raro mancanin dia oke bo kata mancan nama diri ni nanje no kana ofu takara dulu tinsen ni sini ana anjebo lucu dia juga tes yang kerja macam kata yang dia gading tak emang kasut api, nak dah wajah sudah dikata itu, wallahi anak je, sudah itu cuma hanya kasut api, yang untuk kasut gara-gara, dua tahun je lah gara-gara, matu je, marah tanah siapa, anak je pun macam, gara-gara tes sendiri usun di dia, yang terletak nabi ranta, bagi si nayorong kena pakat, karena orang demti, amma kau orang berada orke itu bocor nak orke ni, intar mana kursi nama nama putih ni. Amma singka isti asgar kalau juga lekam, wallah ana wajah, wallah ana, abon tanadis, gonggalan tangan, abon tanadis, macam mana tanah,
أنا والله شهادي سنجين أنا هقول شون أنا وين أنا ما أقول مولد تجيني من ماي أنا ما أقول وأنا دائما نو خان ديبو دي أوتوبوس ما هو شو هرتيجي نو خان ديبو تكارا دي نتنزين نجسي بدرو أنا ليس وتوني وانا سنديبو دي أنا ما قصدت من كذا جيجي سنديبو دي لازم مميو Eegale miidiyaa fi warra karaa adda addaa nu duuka bu'aa turtan gaafiif deebisaa har'a wallisaa keenya beekamaa Kadiir Sa'iid wajjin goone irraa waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka barattan akka onnoomtan akka gammaddan abdii godhachaadha. Dhumarratti wallisaa Kadiir Sa'iid gaafiif deebii kana nu wajjin godhuudhaaf karaa dheeraa keessa dabarte san hunda hamma tokko nuuf himuu keetiif hedduu galatoomii. Dhumarratti filannoon siif kenna. Agammaatti gaafimaan si gaafadhe dhaamsa Oromoof dabarfattu yoo qabaatte karaa lama dabarfachuu dandeessa. Geerarsaan haa ta'u walleedhaan haa ta'u karaa san dabarfachuu dandeessa. Yoo sun sii ta'uu baate immoo dhaamsa akkanaa qaba jettee dhaamsuma san dabarfachuu dandeessa. Siif filata. Maal seete dhaamsiin ani qabu amma tokkoffaa waahillan kootiif artistoota Oromootiif. Artistoota Oromootiif wanti hin dhaamoo jiraate hamileen 91, 92, 93 san irraa mul'atu amma wallistoota Oromoodha. Maaltu akkanatti isaan cal'isiisaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu abdiin kutatin ati waan ummata keessanitti himuun isinirra jiru ittuma himaa hin usinaa. Abbaan if hin jibbu ifiis hin tuffatu beeki. Kanaafuu waan ummata keenya jaaraa jettan yaada diiggaa osoo hin ta'in yaada jaaraa yaada Oromoo tokkoomsu warri waa barreessus warri sirbus waan silaa jechuun nurratu hin laaffisinaa jabaadhaa jechuu barbaadeeti isaan kanatti hin dhaamsa dhaammachuu barbaadaa jechuudha. Gama biraatiin Oromoon tokko kalisa gaafa manaa baanu jijjigaa amma asoosaatti mooyyala irraa amma matakkalitti Oromoon tokko qabsoo Oromootii fi akkatti irratti waliigallee waliin hoo jennee horii afaan. Kanaafuu tokkummaan Oromoo kun barbaachisaadha. Oromoon tokkummaa isaa kanarratti jabaachuu qaba. Uummanni tokkummaa isaatiin hin falmanne tokko wal bubuusu, wal faffacaasu, wal qoqqooduuni akkuma Somaaliyaa kana nu gooti. Somaaliyaa kun akkuma arginu waan jirti amma. Dhugaa loon beeylada abbaan qabne godhe akkasuma. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa dhaamsiin sadarkaa lammaffaatti qabu tokkoffaa kan artistoota Oromoo ta'e lammatamuu uummanni keenya jabaachuu qaba. Yoo har'a jabaanne boru milkooyna beeki. Yoo har'a waa hojjenne ganna yoo facaafatte malee bona asheetni asheen hin jiru beekan. Yoonii fi ganna waan hojjetin asheeta maal nyaatta isaaf bona birraan bare yeroo birraan bare. Kanaafuu jabaachuun bora hegeree boru milkii boruuf waan tokkorra dooyaa tokkorra dhaabbannee boru jechuudhaaf arra lafa nurra jira arra dadhabuu nurra jira. Hegeree ilmaan keenyaa borii boruutiif kaleessa immoo durii dur ammaa kanatti bifa qindaa'een sossoobuullee dadhabamu aanolee calanqoo maalii jennaan maalii dhiitachaatumas ga'e namni keenya beeki. Barri ammaa kun ammoo bara duriin garaagarummaa qaba. Bara aanoleetii fi barri ammaa bara calanqootii fi barri ammaa garaagarummaa qaba. Har'a qawween mana hunda jira. Nama gataa jechuun miti asirra dhiifamu. Mirga keenya falmachuu jira addunyaa humnatti amanti. Yoo ati humna baafte yoo ati humna qabaatte yoo ati warra marataa yoo marataa tokko jira marataan bara marataa warra baluu dhufee hulaa balbalachuu fadha argitee beekta magaalaa isitti. Marataan keetiin akkas takka nama sodaachisuu qaba jechuun hin jedhu. Marataa Oromoo dhufe akka jaanitti namni kabajaan sii godhu akkas ta'u. Kanaafuu jabaachuu qaba namni keenya.
dhaabsanii qabu Oromoodhaaf kana jabina nu barbaachisa falmachuu nu barbaachisa Daarfuuraa dhageeffannu warra Joongaaraan kana agarru kibba Sudaan kibba ni argina warri Maandeellaadha warri daandiidhuma warri nu duraa irra dabra keessa deemaa jirra beekamu warri bilu Ameerikaanis duratti gabroomtee turte hin jenne akkasuma natti fakkaata seenaa namni waa falmatee wayiitti ba'a addunyaan humnatti amanti kaanuma masaraa mootummaa ol seenee hojii akkana kanaafuu akka addunyaan nu dhageeffattee harka nu dhooytutti falmachuu nurra jira dhaamsiin Oromoof dhaamu kanuma walleedhaan immoo ningeerarare moo sirba jaallaati anuma murteessa abdii too jaalallee tokkollee waan yaaddu walleen garaan koo siif booyaa keewwome akkamitti oolee addaan faagaachuutu irraanfata fida keewaanu banneeti garaan koo si yaada gubachaa jirta moo akkuma kootti dandamata qabda gararaas yaamaa qaal ireenaa yaaqachaalee inaaf shakkee ollaati yaadkoon bisiin talaa shiitaaf yaaqaadhimaati yaaq bururuqee umaa gari oduu dharaa dhugoomsitee batii malee uffata daaree obboleessa koo farshoonfatanii machaa'u gararaas yaamaa qaalee ireenaa yaanuun qachaalee nabaashita godawaansi malee hiriyaa ijoollu shakkii ollaa kiyyaa bisiin talaash yaaqaadhimaat bururuqee humaa hideetti yaanda yaashim dhugumatti yoonerraa rasaasatu kaakkaasa dhiira tuttuqa akkaasa tuttuqeena kaaseka agaraa koona raaseka galatooma Kadir Said gaafiif deebii irra weellisaa keenya beekamaa obbo Kadir Said wajjin goone irraa waa'ee seenaasaa waa'ee artii Oromoodhaa ol bahaa fi gabbu'aa qabsoon Oromoodhaa waggaa 30 dabran kana keessa dabartee karaa artiidhaatiin akka hubattan abdii godhachaa an Muhammad Adamoodha akkasumattis warri Kadir Saidis affeeruudhaan gaafiif deebii tana nu qopheessan warra Hegeree Miidiyaadhaa galatoomaa nu wajjin turuu keessaniif isinis ulfaadhaa nagayetti isinilleen hojjettoonni Hegeree Miidiyaadhaa amma akka nama boollaa baheetti nama kiyyatti dabalamuu kiyya akka namni kiyya lubbuudhaan jira waanuma jabaatee tuwalirraa duwidana wagalecha ninjira lubbuuni hinduune hiyaadawinarra walle Kadir Said Kadir Said everyone jireenyuma kiyyaa hoo hawaasa kiyyaa wajjin walna agarsiisuudhaaf galanni keessan guddaadha galatoomaan jaallachuudha hedduu galatooma Shukuri, Shukuri,